Kana zagalila Waqayyo argame eebbise gaa'ila. Kana zagalila Kana zagalila Kana zagalila. Sifwa guddaa ta'eetu miti yookiin immoo uraa mana keenya yookiin immoo hanqina mana keessii guddaa otoo hin ta'in maalaaf naalbaat namni gaafa mana haaraa bultuu ijaarratu gochoo kan ittiin yookiin immoo guduu kan ittiin booddamu waan ta'eedha. Saayii xiqqoo fi dhimmaaf isaanii ibsu dhimmaaf waan ta'eedha. Akka waldaa keenyaatti waldaa bakka bu'ee waldaan kaleessa ijoollee warra kaan gochaa kan ture kennaa kan ture kennaa guddaa osoo hin ta'in kennaa xiqqoo dhibba fuudhanii caalaa kan si kennee jiru. Inni guddaan kennaa kana osoo hin ta'in waldaan kun guyyaa kaleessaa bara darbees tajaajila turtee fi cimina waldaa keessatti agarsiisaa turteedhaaf waldaan bakka bu'ee kennaa xiqqoo kan si kenneeraa jechaadha. Kennaa sana inni qabanii fudhanii taasisaa fudhatuuti. Inni biraan asitti agarru kun gaafuma leegamu obboloonni kee biyya arabaa jiran Shawaayii Haayiluu fi kuni walata tinsaa'ee ta'anii suura kana waliitiin fudhaamma kana buusanii biyaas dargaggeessiin kun qarshii 1,900 suurri kun 450 waliigalli isaa naannoo dargaggeessii 2,950 qarshii fidedha. Isaan immoo kabaja siqanii jaalala siqaniif akka waldaa tutultee dhuunfaa isaaniitiin qarshii erganii argaa ibsii kana immoo ibsii kanaa fi suuraa gurguranii si kennanii jiru. Waaqayyoon isaan ifaa kenni sanaa eebbisu. Sinis immoo bakka ittiin si ga'e nuti keenya jiru waaqayyoon ittiin qabsiisee bakka ittiin si ga'e. Buloota ishii Shawaayii Haayiluu fi Kuulii walatti isaanii ergaan yoo waan dabarsu jiraate warra kaaniinis waan jettu yoo jiraate. Lakini nani sama juga sini. Eshi akkuma beekamu guyyaa har'aa kana akka tasaa ta'ee kennaa xiqqoo kana kun imaanaadha. Shawaayii Haayiluu fi Kuulii walatti isaanii kennaa buleetti isaanii kana biraanidhaaf kan kennan walitti Yohaanis kan kennanii isin immoo waldaa keenya bakka buunee kennaa xiqqoo guyyaa har'aa kana kennee jirra. Akka waldaa keenyaattis miseensi koree waldaa keenyarraa akka wanti waldaarraa ba'ee qarshiin xiqqoo kun kennaan kennamee jira. Isa kana immoo Kuulii fi Shawaayiin walii ta'anii kennaa buleetti isaanii walitti Yohaanisiif kennanidha. Akka gaggeessaa waldaatti bakka bu'ee kan inni jedhu waaqayyoon isin haa kennu, waaqayyoon isin haa eebbisu jechuun barbaada. Akkuma ishee kana waaqayyoon carraa kana isin haa qaqqabsiisu. Guddaa galatooma eebbifamaa qabeenyi keessan qabeenya eebbaa isiniif haa ta'u sillaaseen bakka isin haa eebbu jechuun barbaada. Inni biraan immoo naalbaata Biraanii walitti Yohaanis kaleessa biyya keessa dhuftee har'a immoo deebitee gara biyya alaatti deebi'uudhaaf guyyaa borii ni barata. Seeptembar guyyaa 2 har'a guyyaa 1 gara biyya arabaatti deebitee deemta waan ta'eedhaaf nagaan si fidee gaa'ela keessi milkeessee gaa'ela irratti nagaan akkuma argamte waaqayyoon nagaadhaan deebisee gara biyya keetti si haa galchu jechuun barbaada. Akkuma beekamu har'a Finfinneetti kan wal agarre yeroo gara biyya keessi dhufuudhaaf yaadnee turre garuu karaa geenyeet otoo nu milkaa'in deebi'aa fi har'a wanta si argatee fi kennaa karaa tafee ture kanas wanta si biraan ga'eetiif gammachuu guddaa natti dhaga'amee jira. Waaqayyoon karaa milkii karaa nagaa siif haa taasisu jecha waaqayyoon nagaan si baase nagaan si haa galchu qilleensa irratti eegumsa gamootaa
karaa keenya fudhatti duroo maalan ifamni gooftaa keenya sillaasee sifaanaa ta'uu nagaatiin gad jechuun barbaada. Minaalbaat deebi'ee akkuma kaleessaa waldaa keessatti fudhatama guddaa kan qabdu, kabaja guddaa kan qabdu, tajaajilaa kan turte har'as miseensi waldaa kanaa abdii guddaadhaan hawwii guddaan si eegaa jira waan ta'eedhaaf tajaajila kee kaleessaa kana har'aa kana horii si dhuftee akka itti fuftu jechuun barbaada. Jabaadhu ciimii tajaajili waaqayyoon sifaanaa ta'uu nagaatiin galii achi keessi immoo nagaan jedha jettee akka ergaa lafa nu keessu abdii guddaan qaba. Tajaajila kee duubatti hin deebisiini tajaajili cibii deddeebi jechuun barbaada. Nagaan kan nu bulche nagaan nu haa oolchu biyya keenya biyya nagaan ufaa taasisu abbaa keenya abbaa Habtamaa Namirraa eebbaa fi nagaa isa gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nuuf laatu yaa abbaa keenya jennee isaa kadhannu. Yaa abbaa keenya sirriirra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee harki gaarii keessa irratti akka ta'e kan dabalataa ta'u. Guddina keenya haadha ga'u nu kenni. Jaga keenya nus kan yakka rakkoon nu qorumsa kan galchi namaarraa nu bulchu mootummaan kee tunis galanii sirra waan yaaduu fi nagaa gara nagaa siin jira yaada keetiin dubara foon keetiin dubara yaada waaqayyo siin dubara yaada mootummaa isaa kan fi gara kana kan ilmaan guutuu gammadee waaqayyo siin jijjiiruu jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya qoricha keenya sirraa dhiifaman kan cubbuu keenya kan sun baraatanii gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen karaa kee karaa mirgii kennaa kana kennaa eebbaaf jaalala waaqayyo siif haa taasisu nagaa ta'e turii waaqayyo siif haa ta'u. Eesh kabajamoo fi jaallatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos kan isin jaallatu guyyaa kennaa guyyaa har'aa kana gaa sababeeffanii sagantaa xiqqoo kun isin darbaa jiru namoota lama keessummaa lama isin beeksisaa isaan karaa mirgaa dhaabatanii jiran kun obboleessa keenya Abarraa Haayile Yesuus jedhamu. Isheen kun immoo Biraanii Walitti Yohaannis jedhamu abbaa warraa fi haadha warraati. Guyyaa har'aa kana kennaa obboleettiin keenya Kuuliin Walitti Tinsaayee fi Shawaayyii Haayiluu Ehita Maariyaam gaa'ela isaanii sababeeffattee isaanii kennite sababeeffachuudhaan sagantaa kana dabarsaa kan jirru. Inni biraan immoo anis waldaa keenya bakka bu'ee ani Eluu Baay'elaa Sintaayyaa'u kennaa xiqqoo karaa waldaa keenya gaa'ela isaa sababeeffannee isaanii kennuu irratti jirra. Kana irratti minaalbaata warreen hordofaa jirtanii kennaan kun kennaa obboloota isaaniif kennamedha. Kennaa kana kennuudhaaf guyyaa har'aa wal agarre obboleettiin keessan Walatta Yohaannis Biraaniin guyyaa borii Seeptembar guyyaa 2 biyya Itoophiyaa keessa gara alaatti ni deebiti. Gaa'ela ishii xumurtee abbaa warraa ishii waliin karoora gara fuulduraa hojjetanis karoorfattee deebitee gara biyya ambaatti dhufuudhaafi waaqayyoon nagaan isa yaa galchu waaqayyoon nagaan isaan faanaa ta'u minaalbaata ergaan obboleessi keenya dabarsu yoo jiraate ergaa gabaabaa daqiiqaa 2-3 wanti jettan yoo jiraate. Waaqayyo kabajaa sanii haa kennu isinis kan laattan obboleewwan keenya obboleewwan ishiitis isinis waaqayyo kabajaa sanii haa kennu ulfaadhee akkanuma cimaa itti fufaa kanaan namatti tola haala keessa namatti tola jechuu barbaadatanii ulfaadha. Minaalbaata Biraaniin ergaa qabdu yoo jiraatte ergaa dabarsuu dandeessa ijoollee alaatiif dhufaan jira na eegaa baga nagaan na eegdanii gaa'ela koos xumureera amma immoo isin faanaan tura jedhiiti ergaa lafa kaa'if. Ganan qabu wanta afuuraa qofaaf deemsa jedhee abbaa tokko waldaa qulqulluu Sillaasee dhaamsi isin qabu dhugumatti baay'ee si yaade waaqayyoon immoo na xumurachiisee guyyaa yeroo isaa ta'e gidduu keessatti nama argama. Nagaadhaan Eesh waaqayyoon nagaan isaa galchu obboleessa keenyas waaqayyoon nagaan deebisee siif haa galchu bilbilaan yaadaan waan jiru bari'achuutiin jireenya keessanitti fufaa guddaa naa galatoomaa jiraadhaa waaqayyo sin faanaa ta'u ishees nagaan deebisee waaqayyoon ishee haa galchu obboleessa keenya nagaan deebisee gara biyya keetti galii waaqayyo sin faanaa ta'u.